Ashamaar kafuunii akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa Ayantuu Asallaa jedhu jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtan isinaa qaqqabu. Baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdan isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka meeshaalee kana yeroo jalqabaatii fi irratti tanaan dura hojjedheen ture warri barbaadan jedhee yeroo jalqabaaf obboleettiin keenya meeshaalee irratti hojjedhee keessa meeshaalee guutumaan guutuutti talabatte qarshii kuma meeqa akka fixes tokko tokkoon isin ibsa. Viidiyoo kana laayik sheer gochuun dagatinaa. Warroonni chaayinaala keenya faaraa taatan ugaaraatan sabiskiraabii godhuun maatii keenya taachuun gamanmaan affeerraa kootii isiniin jedha. Egaa ka yaada soggaa qabaatan saanduqa koomentii jala naa teechisuun dagatina. Egaa wanni kun teechoon kun teechoo baay'ee bareedaa ta'ee fi akkasuma murteessaa kan ta'edha jechuudha. Inni kun mana harabootatti gizee argitaniitoo jiraattan ta'ee isa baay'ee hoo walawwaltan mukaa mitii inni qixanii saamunaadhaan dhiquu dandeessu waan akkasiisanidha jechuudha. Kanaafuu yoo daffartee obboleettiin keenya hojjisiifatteetoo jirtu isiniin jechuun jaaladha. Egaa akka ishiin amma teechoon kun teechoo jahaadha. Ishiin teechoo lamatti dabalattee teechoo 8 wajjin hojjisiifatte. Baay'ee meeshaalee qalama qofa osoo hin ta'in meeshaalee sun maaliin hojjetama kan jedhullee baruu waa tokkodha isiniin jechuun jaaladha. Kana fakkaatan isiniin jedha waa'ee teechoo kanaati irratti gizeen haasa'e baay'ee bareeda. Warroonni barbaadan biraattan ammallee bilbila keenya qabattanii dhuftanii na dubbisuu ni dandeessu isiniin jechuun jaaladha. Akkasumas immoo yaada biraallee waggaa qabaatan ta'e yaada hojiidhaan wal qabateedha ka. Hoon kana isiniin jedhu yaadota kara biraa osoo hin ta'in yaadota hojii kootiin wal qabatee irratti na gaafachuu ni dandeessu isiniin jechuun jaaladha. Meeshaalee mana keessaa haa ta'u wantoota adda addaa ta'u na gaafachuu ni dandeessu. Gatiin isaa meeqanaan jechuu dandeessu akkuma tanaan dura dubbadhetti teechoo kana gatii isaa amma yeroo kana meeqan jira waggaa jettan ta'e akkaataa isin meeshaa ittiin hojjetamu filattaniit itti jiraata jechuudha. Haga 70,000 jechuudha teechoon kun kan ittiin hojjetamu. Maaliif hoonaan jettan akkaataa inni ittiin hojjetamu filannoo keessanirraa kan ka'edha. Kan haalli yeroo immoo murteessadha. Kanan isiniin jechuu jaaladhan isiniin jedha itti aansuurraan immoo kanniin soofadha. Soofan kun soofaa istoorii irraa gadi bu'e yookaan immoo aappiiwwan irraa gadi bu'e manoota arabaa keessatti jiranidha jechuudha. Hojiin isaa akka argaa jirtanidha. Hojii baay'ee ulfaataa ta'edha jechuudha. Kan argaa jirtanii diizaayinii qabaa, kana dugda duubatiin dirribii qabaa waan akkasiisanidha. Ammas obboleettiin keenya kun teechoon kun asiin nama lama teechisaa achiin nama lama teechisaa. Suni kophaatti kan bahee jirus nama lama teechisaa asirratti teechoo tokko dabalatteetoo hojjisiifatte jechuudha. Dabalachuu ni dandeessan jechuuf kan akkatti isinii ibsaatoo jira. Yeroo baay'ee ijoolleen caqasuu yookaan dhaggeeffachuu hin jaalanne qabxii ijoo bichaa kanaan hojjetama jettanii baruu barbaadan ni jirtu. Warroonni akkasitti odeeffannoo akkasii baruu barbaadan dhuftanii keessan yaada intarneetii fayyadamtanii dhuftanii haayinaan jettanii gatiin kanaa meeqa jettanii haala yeroo saniitiin baruu ni dandeessan. Garuu warroonni immoo caqafatee yookaan dhaggeeffatee irraa dhimma bahee sirriitti adda baafatee bakka barbaadetti waggaa hojjisiifatu konfideksii mataa isaatiin waan akkanaa tan barbaade jedhee hojjisiifatuuf baay'ee murteessaa waan ta'eef sirriitti irratti haasa'a jechuudha. Na hubadhaa yeroo baay'ee ijoolleen koomentii tokko nama tokkodha. Waan jechuun nama tokko hundi caalan Parasantii 99 dhaggeeffachuu barbaadu, dhaggeeffatanii hubachuu barbaadu natti tolu. Garuu namoonni tokko namni tokko jechuu ni danda'a. Gatii isaa nu teechisi warri jettu ni jirtu. Fan akkasiin jedha haala yerootti. Teechoo kanarratti dabalate walumaa galatti teechoon kun ni baay'atas ni guddatas jechuudha. Gaafa asiin tokko itti dabalamu isiniin jechuun jaaladha. Haala kanaan hojjisiifachuu ni dandeessanii isiniin jedha. Gatii isaallee jechuu ni dandeessu. Gatiin isaa egaa akka yerootiin obboleettiin keenya amma nama qabdii kennateedha. Isin immoo viidiyoon kun isin bira ga'ee gaafa guyyaa torbaa yookaan immoo ji'a torbaa dhuftanii gatiin isaa kana ta'uu dhabaa isiniin jechuu jaaladha. Kanaadha wanna hubattan TV istaandii kana tanaan durallee hojjisiisnee turre namoota biraati jechuudha. Argitanii jirtanii har'as obboleettiin keenya jaalatteerti. TV istaandiin kun xiqqaa miti. Baay'ee warri laaltanii wanni jettanii baay'ee bareedduudha. Obboleettii keenya tokkoofis hojjetamee bahee jira. Kabiraatillee immoo kan hojjetamee bahaa jirutu jira. Isiniin jechuun jaaladha. Kanaadha baay'ee guddaa kan ta'edha. Gatiin isaa 13,000 jira. Kan ittiin hojjenne jechuudha. Kan ittiin hojjenne amma isinittiin soofaa waan irra darbeeffan qaba. Sababbiin isaa akkaataa isin itti dabalattan tarii itti dabalachuu dandeessu tarii haaluma jiru kanaan hojjisiifachuu dandeessu. Ammas immoo TV istaandiin kun 13,000 jira. Kana biraatti waan biraa ta'uu danda'a. Nu biratti kan hojjetamudha.
haala asumarra jiru kanaan bahee jira tanaan durallee ilaaluu ni dandeessanii. Ammas immoo hojjetamee kan bahaa jiru jira. Ammas immoo obboleettiin kun xalabatteetu jirti. Akkuma isiniin jedhe ammas gatiin kun yookaan yuutuubiin turee isinitti beeksisee kanaan jiraa miti jechuun hin dandeessu. Gaafii kanaaf akka deebii isinii ta'uuf isinitti himaa ture. Soofaa kana yeroo lammataati jechuudha obboleewwan filatanii. Baay'ee bareeda hojiin isaa isiniin jechuun jaaladha. Hedduu anas natti tolee gatiin isaa akkuma tanaan dura hojjedhe irratti 33,000 kan hojjetame isiniin jechuun jaaladha. Biiffeen tun baay'ee diizaayinii qabduu fi bareedduudha. Baay'ee biiffee tana keessatti waan odoon dubbatiin hin darbin mastaawutiidhaan hojjetamte biiffeen tun keessi ishee jechuudha. Madandaraan ishee nu biratti immoo mastaawutiidhaan miti kan hojjetamu isiniin jechuun jaaladha. Mastaawutii cinaa lamaan isaa itti galchina malee madandaraa isaa muka goona sababbiin isaa mastaawutiin hosumaa irraa gafama. Tokko gaafa irraa gafamu obbichaa miti kan miidhu mastaawutichi meeshaalee achi keessallee ni miidha jechuudha. Kana isiniin jechuun jaaladha. 29,000 kan hojjetu kan amma xalabame yeroo kanatti boru hin beeku. Tarii gadi bu'uu danda'a ol ba'a jechuu qofa osoo hin ta'in yeroo baay'ee biyya keenya ol deema jechuu jaalanna. Tarii maaltu beeka bara 2017 kanarratti immoo gadillee bu'uu ni danda'a isiniin jechuun jaaladha. Hedduun isin jaaladha. Viidiyoon tun gabaabduudha. Laayik sheer godhaa bakka itti nagaan haa ta'a.